Tonin raadiyoo vii'oo sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo vii'oo sagantaa afaan Oromoo qixxaataa Jimaata. Galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa isanii dabarsan laayyuu jalqaban. Warqeen galchumaaf waliin sanagaa. Arguyyaa roobi eebile 29 bara 2020 vii'oo afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtani. Ansora lafeetiin ulii adda. Itoophiyaa tardallee nama afur irratti vaayirasii koronaa argan. Ameerikaatti vaayirasiin kun nam 55 caal galaafate. Dhibuma kanaan nam miliyoon 26 caalaatti hojii dhabe. Godinii Ameerikaa hagi tokko immoo namni hojii iddachaa jira. Ogeeyyooti fayyaa ammoo tunini bala qabdii jedha. Godina Oromiyaa hedduu keessa akka warri lafaa jedhutti nama hedduu hidhuu jiran. Waan adda sanitti himnu keessaa tokko. Oduu tasaana. Jalanne nutti. Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu addunyaa har'aa fana jaalannee gammadaati. Hanga boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo gaggeessutti mootummaan seeraan attamitti aangoorra turuu akka danda'u kan ilaaleen muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif hoogganoonni paartilee mormituu har'a walgahii gaggeessaa jiran. Sababa vaayirasii koronaan kan ka'e filannoon guutuu biyyaa kan silaa hagayya bara 2020tti gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuusaa boordiin filannoo murteessuusaa bitootessa 31 beeksise. Baatiin fulbaana fuullee keenyaa innaa xumuramu mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed aangoorra ture bulchuudhaaf heerri biyyattii eehama hin kennu. Kanaaf walga'iin Dr. Abiy Ahmed hoogganoota mormituu waliin har'a gaggeessan barri bulchiisa isaanii yeroo xumuramu attamiin aangoorra turuu akka danda'an seeraan ilaaluuf ture. Mootummaan yaada dhiyeesseen tokkoffaa barri aangoo Dr. Abiy tun xumuramiin dura paarlaamaa diiguu, lammaffaa yeroo labsii hatattamaa hojii irratti oolu dheeressuu, sadaffaa heera biyyattii fooyyessuu, arfaffaa manni maree federeeshinii akka heeraatti dhimmi kun akkamitti akka itti ilaalamuu fi hiikkaasaa akka kennu gaafachuu ka jedhu ture. Waan kaa'aman kana keessaa tokko irratti waliigaluun ni danda'ama jedhanii kan abdatan ta'u Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. Mariinis kan itti fufe ta'uu Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Kan bulchiinsa naannoo Tigraay bulchaa jiru addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF filannoo gaggeessuuf kan fedhu ta'uu irra deebi'ee ejjennaasaa beeksisee jira. Kunis guyyaan boordii filannoo kan Itoophiyaa duraan lafa kaa'e sanatti ta'uu ibseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo karoorfamee ture sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yeroo biraatti dabarsuunsaa ni yaadatama. Paartileen mormituu Tigraay keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti amma yeroon kan waa'ee filannootti dubbatan otoo hin taane ilaalchi duraa dhukkuba COVID-19 hanqisuu ta'uu qabaa jechuun dubbachuu isaanii Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa gabaaseera. Laaboraatoorii hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti hojii namoota vaayirasii koronaan qabaman qorachuu jalqabamee jira. Laaboraatooriin kun guyyaatti namoota 500 kan keessummeessaa jiru ta'uun ibsameera. Itoophiyaa keessatti laaboraatooriin qorannaa vaayirasichaa keessatti gaggeeffamu waliigalaan amma 23 ga'eera jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Weerara dhukkuba COVID-19 ittisuuf jecha sochii gaggeeffamuun dargaggoonni godina Walloo Kibbaa 19,000 caalan hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii jiru. Dargaggoonni qonnaa jajjabeessuuf jecha lafa namooti humna hin qabne qotuu dadhabanitti gargaaraa jiran. Waajirri godinaa kan dubartoota daa'immaniif dargaggootaa hirmaachisuuf garee duula gaggeessu kana kan hoogganu Misgaanaa Damissee akka jedhetti weerara dhukkuba COVID dhaqqabuutti aansee dargaggoonni 19,111 hojii hubannoo kennuu hanga qabeenyaa jiran walitti qabuu fi shakkamtoota dhukkubichaa adda baasuu hanga daldala seeraan alaa hordofuu irratti fedhii isaaniin bobba'anii sochii hojii tola ooltummaa gaggeessaa jiran. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaas sochii kanatti dabalamuunsaa dhukkubii COVID faana dha'uudhaan gargaaraa akka jiran ta'uu Masfin Arraagee Daseerraa gabaaseera. Hawaasni Itoophiyaa Waashingtan DC'f naannoo ishee jiru haati mucaa gadeessee yeroo gabaabaa booda dhukkuba COVID'n lubbuu ishee dhabdeef gadda keessa jira. Mucaa deessellee arguuf hin carroomne jedhameera. Gabaasa Tsiyoon Girmaa qopheessite Tujubee dhiyeessa. Sirni awwaalcha adda waganee dabalaa abbaa warraa isaanii gaddaan caban obbo Ilmaa Asfaa'uuf intalli isaanii hangafaa kan umriin waggaa 17 Mihirat Yilmaaf namoonni muraasni bakka argamanitti kutaa Virjiiniyaatti kan argamu bakka awwaalchaatti kan raawwatame torban darbe ture.
Sababa vaayirasii koronaaf jecha walirraa hiiqinsa namootaa waan tureef namni itti dhiyaatee obbo Yilmaa jajjabeessuun turre. Adda Waganeen mallattoon COVID-19 ennaa irratti mul'atu ulfa ji'a 8 turan. Caamsaa 21 mucaa da'anii sa'aatii hanga tokko booda lubbuun isaanii biyya lafaa kanarraa godaane. Mucaan dhalate dhibee kanarraa walaba ta'eera. Intalli isaanii Mihirat Yilmaa haadha koo dhabuun waan obsamu miti jetti. Maamii bammoota አንድ ሳር nama tokko qofaan dhabe miti sadiin dhabe haadha koon dhabe obboleettii koof hiriyaa koon dhabe baay'ee walitti siqna utuu nagaanatti hin dhaamin nu dhiistee deemte ciminaaf amantii qabaachuun maal akka ta'e na barsiifteetti kan nuti nagaa taanee jiraanneef sababaa seen halkanii guyyaa waaqayyoon nu kadhattuufi jette. Mihirat yeroo ammaa bakka haadhaa buutee mucaa dhalateef obbolaa ishee kanneen biroo kunuunsuutti deebite. Kan umriin waggaa 50 abbaan warraa Adda Waganee waggaa 10 dura DV argatanii gara United Statesitti kan godaanan yoo ta'u konyaa Montgomery Marylandiif atoobisii mana barnootaa oofuu irratti bobba'anii hojjetu. Ammayyuu du'a haadha warraa koo amanuu hin danda'u jedhu. Waganee miti tattaganaan waggoota 25 waliin turre hiriyaa koo ijoollummaati michuu koo bara ijoollee gorsituu koo turte iseetu na geggeessa. Maal akkan jedhuun beeku ijoollee isheen jaallatti turte nama mara harka bal'istee simatti turte gaddi koo baay'ee hadhaadha jedhan. Waashingtan DC'f naannoo ishee lammiiwwan Itoophiyaa 100,000tti tilmaamantu jiraata. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa labsii yeroo hatattamaa guutummaa biyyattii keessatti hojiirra oole sana hordofee firoottan keenya hidhamaa jiru jechuun iyyataa jiran. Aangoonni mootummaas deebii kennan qabu oduu boodatti deebina akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Industiriin geejibaa rakkoo guddaa isa mudachuusaa dhaabbati balalii xayyaaraa Awurooppaa kan Airbus jedhamu har'a beeksisee jira. Kunis sababaa weerara vaayirasii koronaan ta'uufi uummanni kaampaanii kanaan imala balalii xayyaaraa akka jalqabu amansiisuuf yeroo fudhataa jedheera. Faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf uggura imalaa kaa'amee fi uummannis mana ofii keessa turuu waan filateef balaliin xayyaaraa harki guddaan dhaabbachuusaa ibse. Airbus akka gabaasetti nuusa waggaatti kan silaa argachuu qabu $500 miliyoona miliyoona 22 dhabeera. Kunis hojjetoonni isaa hojiin ala waan ta'aniif akkasumas xayyaara gara 40 ta'an waan bitee tureef ta'uu beeksiseera. Dhukkubi COVID-19 namoota umriin dheeraa miidhaa ka jiru ta'us daafoonni fide ijoollee akka malee miidhaa ka jiru ta'uu gabaasni gareen mirga dhala namaa baasee hubachiisee jira. Ijoolleen biliyoona 1.2 tilmaamaman mana barumsaa dhaquu dhaabaniiru. Kana malees weerarri vaayirasichaa dhiibbaa adda addaa hagas jedhamee ibsamuu hin dandeenye irraan ga'aa jira jedheera. Ijoolleen 100,000 hedduun immoo dhukkuba kanaan warra ofii dhabaa jiran. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch irraa Joe Baker akka jedhanitti muuxannoo dhukkuba Ebola weerara dhukkuba HIV/AIDS biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii mudatee turerraa akka arginetti ijoolleen warra malee hafan kun caalaatti hojii sagaagalummaa fi ijoollummaan hojii humnaa irratti bobba'u yookaan immoo hojii kanneen birootti bobba'uuf saaxilamuu jedheera. Sababa weerara vaayirasii koronaa kanaan namni miliyoona 200 hojii akka dhabu jaarmiyaan hojjetoota kan addunyaa akeekkachiisee jira. Oduu xumuraa Washington DC fi naannoo ishee keessatti vaayirasii koronaa to'achuu dadhabamuunsaa yeroo yaaddoo uumee jiru kanatti miseensonni mana maree United States torban dhufu DC keessatti deebi'anii wal arguuf karoora baasanii turan kibxata kaleessaa haqanii jiru. Sagantaan kun haqamuun weerara vaayirasii koronaa addunyaa irratti rakkoo guddaa uumee jiru kanarratti hojjechuuf yeroo akka fedhan akkasumas gama marsariitiin quunnamtiin ta'u gaarii ta'u agarsiisaa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. VOA afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Akka maatiin isaanii jedhanitti Oromiyaa godina hedduu keessaa akka malee nama hedduutti jiran. Nama hagedduu buufata poolisii keessatti hidhanii gaargalchuu jiran koree lafaa jedhetti Naqamtee Amboo Aanaa Jimmaa Arjoo Shawaa Kaabaa warra Jaarsoo Gujii Bahaa Booranaa fi Fulaa hedduu keessa akka nama hidhuuf jiranidha. Koomishinii poolisii Oromiyaatii fi biiroon odeeffannoo Oromiyaa nami shakkiin hidhamuu danda'a jedhe. Faayidamtoota erge. Akka barataan ol daggafaa jiraatan magaalaa Naqamtee ganda duwwaa lamaa ta'e jedhutti abbaansaa obbo Daggafaan sanbata xiqqaa darbe humnoota nageenyaa magaalichaatiin butamuu isaanii hime. Guyyaa gaafa
dhaga'amee manatti galaa osoo jiranii sa'aatii 12:00 kan ta'udha kan isaan naannoo manaatti qabamanitti dhufaa jiranii hojiirra ba'anii. Kan isaanitti qabanis sababa isaayyuu hin beeknu yeroo dhaqaa darbe akkasuma qabamanii turanii Faasikaa irratti maan isin nabaa odeeggartu jedhanii qabanii ollaa geessanii ji'a ja'a achi turee eegachi dhufee inni hojii masaa hojjetaa guyyaa gaafa qabames hojii irratti qabame malee waan biraa irratti hin qabamne wanti inni ragaan wajjin qabames hin jiru. Abbaan ko abbaa ijoollee jaadha nuti ijoollee jaadha hangafaadha hunda keenya uffata hodheedha kan inni guddisu malee hojii garbiraa keessa galee waan biraa waan hojjete hin qabu. Magaalaa Naqamtee keessatti baatii bitootessaa bara 2012 gara dhumaarraa eegalee namoonni baay'inaan hidhamaa jiraachuu kan dubbatan jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa namoota seektara mootummaa keessa hojjetan dabalatee dargaggoonnii fi maanguddoonni ilaalcha siyaasaan hidhamaa jiru jedhan. Nama 17 dha. Lafti isaanitti hidhamanii jiran immoo mana meetira tokko fi asiinatti meetira tokko akkas meetira 3 kana keessa jiru. Deeggartoota 5 jedhamu malee jarri kun hojjetaa rigulaariidha. Baay'een isaanii barsiisota, baay'een isaanii bakkaan bulaadha, baay'een isaanii immoo barattoota yuunivarsiitiiti. Barattoota yuunivarsiitii ta'ee jedhanii jiraattota jarri kun hangarraa ta'ee mana murtiitti kan himatame tokkollee akka hin jirudha. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoorraa maqaan isaa akka hin dhaamne kan gaafate dargaggoon tokko akka dubbatetti bahanii galuun ulfaateera. Namoonni hedduun hidhamaa jiru. Namoonni hanga yoonaatti hidhaman waajjira poolisii aanaa keessa jiru. Gara mana murtiittis dhiyaatanii hin beekan. Ji'a tokko ol lakkoofsaniiru. Bakki isaan itti hidhamanii jiranis haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu wajjin wal faalleessaa. Namoonni hedduun bakka tokkotti mana xiqqoo keessatti hidhamanii jiru waan ta'eef jira. Akka Aanaa Jimmaa Arjoo dargaggoo yeroo kana sassaabamee manaatti guuramaa jira. Adda bilisummaa Oromoo nyaachistuu, nuffistuu, karaatti agarsiistuu jedhanii ijoollee yeroo garaagaraa qabanidha jiru. Maatiin ijoollee hidhamaa jira. Gaafa roobiitti namni 8 hidhamee jira jechuudha. Kaadhiin isaanii boridha. Erga mana waajjira poolisii Aanaa Jimmaa Arjoo seenanii hanga guyyaa har'aatti mana murtiitti dhiyaatanii yookaan inni isaan qabameef waan tokko adda bahee ijoolleen kun ija seeraa fuulduratti dhiyaatanii yakkanis waan beekan hin qabanii fayyaadhumaa achitti ukkaamsamanii jiru jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Wargaattis namoonni hidhamaa jiraachuu jiraataan aanichaa nageenya isaaf sodaate maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko dubbateera. Jiiniyaas Mangistuu jedhamu gaafa guyyaa 15 sa'a 8 keessa kora bittinneessaan jedhamu aanaa keenyummaa magaalaa keessa dhufanii fudhatanii amma iddoo gaanii hidhamnee jirra. Kaleessa nama 12 akabaabii asitee dabaddabanii caccabsanii du'aaf jireenya hedduu jiru. Isaan immoo amma magaalaa kanatti waajjira poolisiitti hidhamanii jiru. Namoonni irra caala amma gandoota gallakkisanii baqachaa jiru jechuudha. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsootti hidhaan hammaachaa jiraachuu kan dubbatan maanguddoon jiraata aanichaa ta'an ajjechaanis darbee jira jechuun ibsan. Uummanni rarama adda addaa jira. Saamii jira, naguwaan jira, namaree jira, ajjechaan jira. Kanaaf wanta akka baay'ee sodaachisaadha. Seengaddaa amma Guutamuu Tolaa jedhamu waan yaayyaa guddattee ganda sirree jaalatti keessaa qabanii reebaa turanii erga reebanii booda yoo sanirra naannoo sa'aatii 2 miidhan bakka oofanii bosonaan ga'anii bosonatti hidhaa harkaa sibaagoo dhadhiidhamee jirtee irraaniitiin achumatti raasaasan guyyaa roobiidhaan ajjeeffame. Akkuma waliigalaatti godinaalee Oromiyaa keessatti hidhaan hammaachaa jiraachuudha. Kan maatii hidhamtootaaf jiraattotarraa odeeffanne godina Gujii Bahaa, Boorana, godina Wallaggaa Lixaa fi godina Qeellam Wallaggaa fi godinaalee Oromiyaa kanneen hafan keessattis haaluma wal fakkaatutu adeemaa akka jirudha. Jiraattonni kan ibsan dhimma hidhaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuudhaan liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaas ibsa baasee ture. Obbo Geetuu Saaqqataa Itoophiyaatti bakka bu'aa liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaati. Dhaabbilee siyaasaa, waajjira dhaabbilee siyaasaa cufuu, saamuu kanaaf kan kana fakkaatantu jira. Maatii aadde Bushuu Dalasaa Shawaa Dhihaa magaalaa Ilfataatti ilmi keessan bosona jira namni sanyii jedhamu fidaa jechuudhaan hawwaan hidhaa akka jiranidha. Wasiilota isaa obbo Kabbadaa Nagaasaa fi Taaddasaa Nagaasaa namoota jedhan magaalaa Ilfataarraa akka maatiitti hidhamanii jiru gaafa eebba 24. Akkasumas magaalaa Baatuudha maatii aadde Bashii Abdiisaa ijoollee isaanii dubara 2 waliin hidhanii jiru. Gujiitti aadde Darni Tikse kan jedhamtu wallaasa baqassanii hodhuudhaan da'anii torbee tokko boodadha guyyaa 4 daa'ima isaanii waliin hidhaa tursanii kun akka maatiitti hidhaa jumlaa jirudha jechuudha. Akka namni tokkotti egaa lakkoofnee fixuuf yeroo nuun hin gahu jechuudha. Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo kan hidhame hiikamu jedhamaa jirutti faallaansaatiin namoota mana hidhaatti jumlaadhaan galchuun mul'ataa jira jedhan. Baay'ee
vaayirasii koronaa biyya kana seene jedhamee himamee asitti haga tokko tasgabbiin jiraata abdii jedhutu ture. Garuu faallaasaa itti caalaa akka dhufedha keessattuu Oromiyaa irratti jechuudha. Iraan akkuma jabaatetti jira nuuni kan nuti xiyyeeffanne numaayyuu erga dhibeen kun biyya kana seenee asitti ture qofadha. Isin dhaabbanne cimeetti fufee jira. Namoonni naannoo Oromiyaa keessaa baay'inaan hidhamaa jiraachuu kan hidhamanis sababa ilaalcha siyaasaatiin jedhanii maatiin hidhamtootaa dubbatan irratti Komishinara Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee deebii itti aanu kennaniiru. Namoonni immoo to'atamuu danda'u. Ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hin jiran. Ilaalcha siyaasaatiin namni biyya keenya irratti erga dhiifamni godhame hundumtuu karaa seeraatiin adeemu jedhame namni ilaalcha siyaasaatiin hin hidhamu. Godinaalee magaalotaa fi aanota Oromiyaa hedduutti maatiin mana tokko keessaa hanga nama 3 fi isaa olii hidhamaa jiraachuu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu daandii agarsiistu ni nyaachiftu jechuudhaan jedhanii maatii fi jiraattonni akkasumas liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa odeeffannoo akka Oromiyaatti walitti qabeen kan ibsa irratti dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa haasofsiisneerra. Naannoo keenya keessatti hidhaadhaa fi karoorfamee nama hidhuudhaaf wanti hojjetamu hin jiru. Garuu immoo gochaawwan seeraan faallaa ta'an bakka argamanitti tokkoffaa haala labsii yeroo muddamaa waliin dhimma wal qabatu irratti ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo yakkawwan idileetiin wantoota raawwatamaniin namoonni to'atamuu danda'u. Karaa adda ta'een namni to'atameera kan jedhu odeeffannoo addaan qabu. Garuu dhimmoota nama kaase kanaan namoonni to'atamuu danda'u. Komiin gama maatiitiin ka'aa jiru osoo labsii yeroo muddamaa hin labsamiin durayyuu namoonni hedduun hidhamaa akka jiran godina Wallaggaa Bahaa Naqamteerraa aanaa Jimmaa Arjoorraa akkasumas godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoorraa godina Wallaggaa Lixaa Gimbiirraa akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanolee garaagaraarraa Gujii Bahaarraa godina Harargee Bahaa Calanqoorraa namoonni hedduun akka hidhamaa jiranidha kan namoonni komii kaasanii akkasumas maatiinis dubbatanii isarra darbee immoo ajjeechaanis bakka tokko tokkotti mul'achaa akka jiru dheengadduma kana godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti namni tokko du'ee bakkeetti gatame kan jedhu jira bakkeewwan garaagaraatti immoo ajjeechaan bal'inaan akka jirudha kan komiin ka'aa jiru gama kanaanoo maal jettu? Kennaa kan turre namoonni haala naannoo Oromiyaatiin bakkoota garaagaraa irratti olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetamaa jiran jiru. Namoonni yakka gogaa garaagaraatiin shakkamanii fi olaantummaa seeraa cabsanii argaman to'annaan godinaa godinatti waan jedhaman jiru. Akka Oromiyaatti bakka olaantummaan seeraa kabajameti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira. Kun hojiirra ooluu isaati kananii beeku. Kanaan ol garuu bifa adda ta'een wanti raawwatamu hin jiru. Sanarraa kanas immoo namni du'uu kan jedhu humnoonni garaagaraa lubbuu namaa irratti kanaan duras miidhaa geessisaa turan ammas bifa humnoonni riphee lolan nama ajjeesaa butaa akka jiran mallattoon akkasii godinaalee Oromiyaa keessumaa gara lixaa keessatti hin jira. Yaadii gaaffichi sirriidha. Namni kamuu badii kamuu yoo qabaate paartii siyaasaa abbaa barbaade mormuu deeggaruu danda'a. Kan qabaate immoo seeraan himatamee yakka isaatiin gaafatamuu qabu malee lubbuun adabamuu hin qabu. Garuu gochaan naannoo sanatti qotamaa jiru bakka tokkotti gochaa lubbuudhaan adabamuutu jira. Kun qabatamaatti jira. Garuu immoo eenyu abbaan kana gochaa jiru kanaan dura sifatti kaasneetii laannee irraa humnoonni kun ammallee adabachuu hin dandeenye carraa argameen nama ajjeesuun nama butuun adda addaatiin mul'ata. Sana karaa adda ta'een hojiin hojjetamaa jira. Sanarraa kan hafe garuu namni du'eera kan jedhu bifa biraatiin odeeffannoon qabu. Gama biraatiin kanaan dura dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaa Baas Eebbisaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin mootummaan namoota nagaa ajjeesee waraana bilisummaa Oromootu ajjeese jechuudhaan nutti haqataa jechuun ibsanii turan. Maatiin hidhamtootaa fi jiraattonni godinaalee magaalotaa fi aanaalee garaagaraa maatiin isaanii kan hidhaman ilaalcha siyaasaan akka ta'e kan ibsan ta'us mootummaan gama isaatiin namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru yakka dalageen malee jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Vii'oo afaan Oromoo Naayil Saatiif meetiri baandii irraa caqasuu jirtanii. Laaboraatooriin hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti vaayirasii koronaatiin qorachuuf jedhaniiti yayyaban yaayyuu hojii jalqabdi. Itti gaafatamaan hospitaala kanaa Dr. Tamasgan Xilaawun jedhetti guyyaatti nama 500 caalaa ittiin qorachuu danda'anii jedha. Hospitaalli kun hojii duraan hojjetamu gara hospitaalli bii dabarse. Naakor Malkaatti erge. Hojii gaggeessaan
hospitaala Riifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaawun akka jedhanitti wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa COVID-19 hojii jalqabeera. Qophii wiirtuu qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hospitaala Riifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaatiin hundaa'een qophii godhame ilaalchisee Dr. Tamasgeen waan jedhan qabu. Wiirtuu qorannoo COVID-19 kanas akka qophaa'u taasifnee qophii hundumaa xumurree kaleessa tajaajilaa fi banaa goonee jira jechuudha. Egaa wiirtuun qorannoo kun wantoota baay'ee hojjeta. Maashiniin sun vaayirasii adda addaallee adda baasuu ni danda'a. Sa'aatii lama keessatti saampilii 96 shakkamaa 96 irraa kan fuudhame al takkaatti firii isaa nu beeksisuu danda'a jechuudha. Kun negatiiviidha, kun poozitiiviidha jedhee jechuudha. Namoonni ilaalamuu qaban yoo baay'atan guyyaatti haga saampilii 500 haga 800 ilaaluu ni danda'a jechuudha. Guyyaa salkanis dabalatame yoo hojjetame jechuudha. Magaalaa kana keessa amma shakkamee ciisee kan jiru hin jiru. Kanaaf saampiliin hin dhumne waan ta'eef qophaa'anii ma jiru jechuudha. Wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa kun naannoo Beenishaangul Gumuziin dabalatee uummata biyyattii gama lixaa jiraatan hundumaaf faayidaa kennaa jechuun dubbatan. Yoo vaayirasiin koronaa Naqamtee fi gama biyyattii lixaatti kan mul'atu ta'e yaaluudhaaf qophii godhan ilaalchises akkas jedhu Dr. Tamasgeen. Tokkoffaa dhukkubsataan egaa gosa adda addaati jira. Dhukkuba maayilii ta'e dhukkubuma salphaa kan qabu jira. Dhukkubuma koovidii kana ta'e immoo kan itti jabaataan jira. Innichi oksijiinii barbaadummoo jira jechuudha. Oksijiinii kan barbaadu jira maashiniidhaa fi maashinii malee jechuudha. Kanaaf amma kutaanii qophaa'ee jira jechuudha. Gosa kana arfaniif iyyuu. Dabalataanii oksijiiniin gahaanii amma kana galee jira. Siliindariidhaan galee jira. Inni kan meekaanikal ventileetarii kanuma dura lamati ture. Kan nama guddaa jechuudha. Kan ijoollee xixiqqoo immoo meekaanikal ventileetarii sadiitti jira. Walumaa galatti 5 bira ture. Amma kana Oromiyaan 4tti nu dabale. Amma kana meekaanikal ventileetariin 5 hojii hojjechuu danda'u jechuudha. Meekaanikal ventileetarii yeroo hin jedhu namoonni argansuu isaanii sirriitti arganuu dadhabanii bakka somba isaanii bu'ee kan tajaajila argansuu sana raawwatu jechuudha. Kanaafi 5 qophaa'ee jira amma garuu haga 18tti deemuu danda'a jechuudha. Maashiniin kun yoo baay'inaan argame karaa biraatiin hospitaalli keenya oksijiiniidhuma kan oomishu maashiniin jira. Inni sunillee amma kana tajaajila laachuu danda'a jechuudha. Tajaajilootni yaalii deddeebii idileetiin hospitaala Riifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaatti kennamaa turanii fi tajaajila da'umsaa akkasumas baqaqsanii yaaluu hospitaalichatti kanaan dura adeemsifamaa ture ilaalchises buufata fayyaa kan biraatti yaala kan adeemsisuuf qophii taasifne jedhan akkasitti Dr. Tamasgeen hojii gaggeessaan hospitaala Riifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaa. Hospitaalli kun wiirtuu kanaaf haa oolu jedhamee murtoorra gahuun baay'ee salphaa hin turre. Sababiin isaa hospitaalli kun kana dura bakka namoonni dhukkuba adda addaa qaban ispeeshaalistii adda addaatiin yaala argachaa turanidha. Bakka barattoonni keessatti barumsa isaanii barachaa turanidha. Dabalatees riisarchiin adda addaa iddootti qophaa'aa turedha jechuudha. Kanaaf dhukkubsattoota jedhanii karaa hospitaala Naqamteetti erga geessinee booddee achitti dhukkubsataa waan baay'atee fi akkamiin gargaarra kan jedhu kana mari'annee hagammaatti waan hojii lama karaa qabsiifnee jira jechuudha. Tokko moodel community pharmacy kan jedhamu magaalaa keessatti akka banamuu fi qophii xumurree jira jechuudha. Kana jechuun qorichoonni amma hospitaala kana keessa qoricha baay'eetu jira. Gosa adda addaatu jira. Qoricha kana gara magaalaatti baasnee iddoo uummanni itti fayyadamuu danda'u sana qophaa'ee jira. Mana kireeffannee jira. Ogeessi ramadamee jira. Kanaaf torbee tokko keessatti qoricha sana akkaataa namni itti fayyadamu faarmaasii sana ni banna jechuudha. Inni kaan hospitaalli kun kana dura servisiin kennaa ture keessa guddaan karaa da'umsa wajjin wal qabatu jechuudha. Egaa ispeeshaalistoota gadameessaa fulfaa 5 qabna. Dabalatee ogeessa miidwaayifii kan deessisan kan ammoo gara 25tti kan nuun qabnu. Hojjetaan kun uummata gargaaruu qaba keessumaa dubartoota da'an kan jedhuu fi amma kana buufata fayyaa kan maqaan Yesuusii tokko isaanirraa fudhannee hojii jalqabsiisuudhaaf garee tokko uumnee jirra. Gareen kun horii sinodoosii sanarraa kilinika kana oofishaalii erga irraa fudhanneeti akkana guyyaa 7 guyyaa 10 booddee tajaajila da'umsaa baqaqsanii yaaluu dabalatee jechuudha. Buufata fayyaa sana keessatti eegaluun hin danda'ama jechuudha. Dabalataan immoo biiroo eegumsa fayyaa kan godinaa wajjin taanee iddoo adda addaa barbaadaa jira jechuudha. Bakka tajaajila kana deemnee itti yaaluu dandeenya. Kanaan dura akka rakkootti kan ka'aa ture meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii fi haguuggii fuulaaf ta'an kan harkatti godhatan dursa of eeggachuudhaaf wantoota mala ogeessotaa wajjin wal qabatee tarii akka hospitaala keessanitti ammam furameera wanti kun. Hojjetaan akka inni infekshinii kana hin horanne gochuu keessatti meeshaalee personal protective equipment barbaadaman kana yeroo dhukkubsataa bira ga'anii kan namoonni uffatanii caammaa isaaniirraa ka'ee haga haguugguu sanaatti haga
maaskiitti kan deemu sana jechuudha. Karaa hospitaalaatiin gochuu kan qabaman fakkeenyaaf namootaaf yuunifoormii argachuu qabu, caammaan jiraachuu qaba, boottii kan antinii ta'e jechuudha. Inni kun godhamee jira. Inni kan meeshaan hamma googilii kana inni 95 jedhamee ammaati dhiyeessiin jiru gahaadha. Garuu gara fuulduraatti dhiyeessiin kun akkuma addunyaatti akka biyyaatti rakkoodha waan ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaalu eegumsa fayyaa Oromiyaa ta'uu danda'a, biiroo federaalaa ta'uu danda'a. Jala buusee personal protective equipment kana dhiyeessuu irratti hojiin guddaan akka eegamu asumaan ibsuun barbaada. Garuu amma kana kan ittiin durataa keenya yaaluu dandeenyu of harkaa qabna jechuudha karaa hundumaati. Wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hundaa'uun wal qabatee yaada kan nuuf kennan jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Lataaf Qaaduu akkas jedhu. Wanti kun baay'ee bu'aa guddaa qaba, gammachuu guddaadhas. Namni dooktara beeku tokkotti afaan beekuun akka isaa ta'utti itti himatee yaada isaa rakkina isaa gadi fageenyaan ibsatee gaafa jedhu rakkina isaa sirriitti itti himatee itti gammada. Dabalataan iddoo kan biraatti saamuudhi isaa ergame amma dhufutti istireesii yaaddoo kana nambisa wanti kun xiyyeeffanamuunsa yeroo sin qusataa baasii sun qusataa namnis immoo yeroodhaan akka dhibeensaa sun bukkee gaame rakkoon isaa bukkee gaame akka furmaata argatuu fi wanta taasisuuf baay'ee kun wanta baay'isadha jedhee yaada. Dagannaan jira namni bada xiyyeeffannootti kennaan jiru wanta kanatti asitti immoo seentariin kun jalqabee hospitaalli Naqamtee kun jalqabuunsaa ogeessotiin addana jiran illee namoota kana hunda dammaqsuu yaadachiisu kanaafiyyuu waan baay'eedhaaf bu'aa guddaa qabate yaada wanti kun. Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilahuun giddugalli qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti banamus hanga ammaatti dhibee COVID-19f qorichis ta'e talaallii waan hin argamneef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun ofiisaa, maatii isaa fi namoota kanneen biroollee dursee weerara kanarraa eeguu qabaa jechuun ergaas dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Vaayirasiin koronaa Ameerikaa keessa nam 55 caal galaafate. Nam miliyoon 26 caalatti naannoo jedhame. Jimaata dabree asitti ammoo godina Ameerikaa hagi tokko nama hojii irra jira. Ogeeyyooti fayyaa tonne balaa hedduu qabaachuu dandeettee jedhu. Bulchiinsi godina akkanaa ammoo namni hojii dadhabuu jira. Lamaan wal talaallachuu baannaan namni hagan caalu hojii dhabuu danda'a jedhan. Gabaasaan VOA Brian Padden warra lafaatiif bulchoota godinaallee dudubbisetti oduutan nu erge tujubee nutti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaa keessaa manneen ispoortii, manneen nyaataa, daldalaawwan jalqaba banaman keessaa yoo ta'an kutaan kun dinagdee biyyattii deebisanii sochoosuuf tarkaanfii bal'aa kan fudhate isa jalqabaati. Daldalaawwan kun banamanis qajeelfama walirraa siiqinsa namootaa hordofu keellaa keessaa hojjetan keemikaalaan qulleessuuf hojjettoonni isaanii mallattoo vaayirasii koronaa qabaachuu kan akka qaamni hoo'uu yoo irratti mul'ate sakatta'uu qabu. We are checking temperatures, we're making sure that clients fill out a questionnaire before we perform any type of services. Ho'a qaama isaanii ni ilaalla. Maamiltoonni keenya utuu tajaajilan kenniniif dura foormii gaaffii of keessaa qabu guutuu harka dhiqachuu isaaniillee adda baafannaa jedhan. Lakkoofsi namoota Joorjiyaa keessaa vaayirasii koronaan qabamanii garuu ammayyuu ol ka'aadha. Hayyoonni eegumsa fayyaa sababaa miidhaa dinagdeef uggura kana dafanii kaasuun weerara hamaa vaayirasii lubbuu galaafatu kanaa hammeessuu malaa jechuun akeekkachiisan. Yuunivarsiitii Joon Hopkins irraa Dr. Jason Farley akkas jedhu. We are, as we open up the economy, potentially exposing immunologically naive people. Innaa hojiin akka deebisee banamu goonu namoota qaamni isaanii vaayirasii kanaan wal hin beekne saaxillaa. Kana gochuudhaanis dhumarratti lubbuun akka dhabamuuf sababaa ta'a namoonni dhukkubsatanis dabalaa deemuu jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kanneen hojiitti deebi'uu barbaadan guutummaa biyyattii keessaa hiriira mormii geggeessaa jiran. Yaadi uummataa akka agarsiisutti garuu vaayirasiin kun akka hin facaaneef hamma talaalliin sirrii ta'e argamutti daldalaawwan irra uggura kaa'amee fi walga'ii gurguddaan akka hin geggeeffamne ka jedhu deeggarsa uummataa cimaa qaba. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp hojiin yoom akka jalqabamu akka murteessaniif kutaalee biyyaatiif dhiisaniiru. Wixata darbe daldalaawwan of eeggannoon akka banamaniif guutuu biyyaa keessatti dandeettii dhibee kana sakatta'uu akka cimu qajeelfama haaraa dabarsaniiru. Ensuring the health of our economy is vital to ensuring the health of our nation. These goals work. Dinagdeen keenya fayyaa ta'uusaa mirkaneeffachuun fayyummaa biyya keenyaa mirkaneessuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Hojiiwwan kun wal cina kan adeemanidha jedhaniiru. Hojii dhabuuf deeggarsi mootummaa biraa argamu hanqachuusaan kan ka'e
namoota hedduun nyaataaf kiraa manaaf maallaqa baasan waan dhabaniif kutaaleen kanneen biroonis daldalaawwan hangi tokko akka banaman eeyamanii jiru. Bakka vaayirasiin koronaa itti hammaate Niiwuorkiif bulchaa kataan Andrew Cuomo akka jedhanitti dinagdee banaa taasisuuf karoorsuudhaaf qajeelfama waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan CDC irratti kutaaleen biyyaa jalqaba COVID-19 gad xiqqaachaa adeemuusaa adda baafachuu qabu jedhan. Daldalaawwan hangi tokko banamuu innaa jalqaban kaan immoo vaayirasiin kun waan faca'eef cufuuf dirqamaa jiru. Taarrasaanum taboriitii waltajjaan nagaa jenne nagee ansoraa laafeeti sagantaa afaan Amaaraatti itti aane.